dalagaa tan ta'e takayri duraan dalagan namni Oromoo sun bee ni jiru obboleessa. Agar ta'e jazaa kan kee of jalaan balleessu abbaan fedhe ilaala bineessa saree maa jalaa deema beekta saree manarraa gaffa keessee haa'iitu eegee qaca godhee qaba. San jechuun maal jechuun namni odumaa iyyuu jalaa callisan malee warra tiktok nama kenna kana sanoo nama ijoollee musliimaati garuu mee namni akka ijoollee kennata musliimaa nama rabsu jira muube. Wallahi rabbii kee sodaatu rabbi sodaatalle jazaa kan kee waan dalay dumara rabbi jala ofiilaan balleessu ummanni kunni waan dalay duf jala sirraa balleessu muube. Wallahi wuddaata sirraa badde Oromoo rakkan. Maaliif nama meeqa obboleessa kee liibii irraa baaf nama meeqa mucaa Somaalitti qajjeessan kaarabgee kenna kan nama Arsii nama meeqa namni galata dhoolii jiru muube namni lafarratti muube akkas jaatu agarte Arsiin lafarra jiru Harargeen lafarra jiru Shawaan lafarra jiru akkas jaatu muube agarte araa kiiloo deemte biyya galte agarte nama as kubbaa wallahi billahi sumulita kakkata sumulita wallahi mubaarak rabbi fayyaa rabbi siyaa kenna obboleessa kee namni ilaal osoo dhukkubsatin anama fayyaa osoo qabu na dhukkuba jedhee wallahi sumulita akka fudhatu atillee akkasi namni kasi beeku rabbii tokkochi agarte ati nama guddaa wajjin oolta mubaarak ya abbaa mancaafaa wajjin oolta shee ibsaa wajjin oolta namni nuun ati oolta nama guddaa kana maaliif namni yoo namni guddaa wajjin namni guddaan oolu dhokketti kan nama harkisuu yaala. Dhaabiin jedhe tokkotu jira beektaa yeroo awwal Oromoo irratti ooltu. Allaattiin samii bokkaa laal samii ol tartee bokkaa lafatti gad laaltee rooba. An dhoqqee keessatti gadi bu'ee si wajjin hin galadhu jedhe agartee amma Addis Ababa laal Finfinnee akkasii jirtu agartee obboleessa ija keetti naga. Ani araa kiiloo ji'a afur dura achi ture keessa deemee kun dhugee akka qabatetti wallahi bakka gaalaatti laatisan bakka ati maal laatisan akkatti kun dhugaa obboleeyyan kee wajjin keessa deema obboleessa kee war bakka duraan ijaaruun laaluu hin dandeenye. Agartee namni waan xiqqoon galatoonfanne mubaarak kiyya namni guddaan galatoonfatu maaliif sin jedhe beektaa wanni ati Oromoo goote wanni guddaansa asiin dura tareen jiru kan maachete Oromoo goote waan goote sanillee rabbii keetiif godhi miskiina bira haga umrii kan kee jiru mubaarak rabbi haadha abbaa keetillee warra jannataa haa godhu sillee rabbi obsasii haa kennu ilmaan teetillee rabbi ilmaan barakaa qabdu keessa haa qabu mubaarak kiyya namni lafarra jiru wallahi anamma nama asirratti ol bahee iyyuu miti garuu Iliyaas fa'aa wajjii wal beekna Moonlaayitii fa'aa wajjii wal beekna annama lafarraati malee asirra bahee dhiyu. Maalifi amala akkasitti miti injiraame nama duuba akkanumatti injiraame na harkaa hin barbaadu garuu duri irraa si beeka obboleessa kee wayita koronaa wayita feesbuuk dubbara gargaartu mubaarak rabbiin ol si haa fuudhu nama rabbi ol fuudhe namni gadi deebisu mubaarak wallahi jechoota ammallee waan si mubaarak kee maa si mulan asirra wayita dhuftu as tiktookii gubbaa hin taa'in maaliif sin jedhee beekta jechoota takka viidiyoo warabadhu gadhiisi tiktookiin kabajaa sirraa fuudha obboleessa kee ummanni tiktookiin kabajaa qabu miti bifa manaa maalifi warroonni ati wajjin hanga awut kutu mubaarak warroonni ati wajjin jirtu warra kaayyaa abbaa mancaa warra shee ibsaa ammallee abuu mu'aasfa ummata kanii ummata hayyuu garte ummanni hayyuu yeroo takka dhufee jeche haasawa waa itti kennee fi biraa deema malee asirra yoo teettee dhageeffatte ummata asirra jiru kana wallaahi si maraachan. My brother, I love you. Albayta nama tokko jaalattanii rabbii jecha jaalatte ilma namaa kana na argaaf osoo hin taane wallahi jazaa guddaa rabbi birallee qabda nama Oromoo birallee qabda kanaafuu rabbi yaada murata kee maraa si haa guutu fayyaa kee fayyaa bishaanii rabbi si haa godhu obboleessa kiyya fayyaa kee si haa deebisu ilmaa keetitti haadha manaa keetitti ka jaalattu hojitti rabbi numullee rabbi umurii si keessa haa dheeressu na because namni tokko yoo namni biraa Oromoo wayitaati duute bicha mubaarak sun akkana bara akkana gargaariya garuu wayita tasirra jirtu wallahi sirratti dura namni kenna wayita nafsi jiru jechuudha maa sin jedha yookaan sirtee sin jedha yookaan kaan sin jedhan na odoo sirtee taate obboleessa kee nama Oromoo maal goota bira dhaabata hin jiru namni kenna galata fidee mubaarak wallahi ani ilma Arsiiti garuu haqa namaan dabsu wallahi haqa namaan dabsu rabbillee nama haqa namaa dabsu sin dhiisu addunyaa akiratti illee kasarta obboleessa kee rabbiin umrii si haa dheeressu Arsiin lafarra jirtullee Shawaan lafarra jirtullee Wallagga ta'it Harargee ta'it namni martuu nama ajaa'ibaati jimma ta'it ana beeran kiyya jimmaa fuudha ijoollee aggaaroo fuudhe ammallee aggaaroo jira beeran kiyya karaa ufachi dhaqanii qaranii achumatti sheeka guddaa ta'anii nu bira banadaamaa itti dhufan kos namni lafarra akkana obboleessa kee namni lafarra miskiinni akka nama lafarra jiru obboleessa kee jibbaan lafarra jirti jibbaan asirra jirti asirra yeroo maran dhufin jedhee akka gumummaa kiyyaatti si gorsa akkanuma rabbi si haa fayyisu du'aa si goona duballee salaamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. nama galeef gorsa bareedaadha dhugaa jirtu lafa kaa'ee miidiyaarra fiidee warri iyyitu waa tokko du'aatti qabdu kun akkuma sallaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga isaa kanaan si gaatee baga mootu rabbiin sirraa fuudhee hagana iyyuu kara keenya kana si dhiyeeffatee siin jedhamu baara kennaa.
Ammaan immoo yaa oduu namaa yoo fuudha yeroo baay'ee akkasuma akkuma inni obboleessi keenya jedhe nama haasaa nama yaachisaa waa baay'ee nama jechisiisaa kanaafuu immoo irraan kaa inshaallah si rabbiin immoo fayyiseetiniin as deebiseetiniin ummata kee kana wajjin siyaasofsiifeeyyuu shukurii isatti godhiitii inshaallah baga rabbiin si dhaqqabee amallee immoo rabbiin sirraa fuudheetiniin nama argiteetiniin biyya sanitti deebi'eetiniin miskiina gargaaru rabbiin si haa taasisu jedha inshaallah tama kanatti obboleessa kiyyaa. Oduu namaa mootu waa baay'een dhagahin oduu namaa jechuun injira beekta gizee tokko nama gammachiisaa gizee tokko nama gaddisiisa gizee tokko mootu waa hedduu keessa nama gasha kanaafuyyuu oduu namaa hin dhagahin inshaallah ammallee rabbiin fayyaa sii kennee bakka kee duraanitti si deebisee argiteetiin injira miti rabbiin ol si haa fuudhuu si haa mul'isu awwaalaa si mul'isee sin dhoysinii nama kanaas sin jechuu barbaade obboleessa kiyya qaaliif gaarii namaa nagaan naa ture sin jechuu barbaada. Mubeko dura baga rabbiin haasa'aa kee bagama rabbiin sagalee awwalaatti baga rabbiin nu deebisee maanni beektaa wanti jiru namni waan namaan jedhu nama yoo baran malee hin tarkaanfatamu jedhee Ustaaz Raayyaan namni goma amma ofii ga'uutti si madaala kiiloo ofii dira si kaa'ama namni kiiloo kee hin beeku waan ta'eef abbaa feete hin dhaga'ini siin isa jedhu siin isa faarsu mubaaraka musammaa abbaan fedhe sin xiqqeessu abbaan fedhe sin guddisu bakka rabbi si kaa'e kanaaf inshaallah akkasi yeroo dhiyootti fayyitee nu deebitu inshaallah rabbi irraa abdii qabna rabbiin haasa'aa haa deebisu ofii kiyya sagalee oromoo ta'uu yoo ta'e rakkoon ijoolleen mana hidhaa uumaan keessatti waggaa lama hidhamtee kaarabaan gubamtee sagalee dhabdee jettu kun qoftinuu heddii mubaarak musammaa mul'isa nama duraan miidiyaa kana ture akkati ijoollee suudiitii sagalee ta'aa turte namni beeku kun qoftinuu mul'isa ijoolleen mana hidhaa uumaanitti waggaa lama hidhamtee kaarabaadhaan akka barbaadde gubamtee nam tokko nama gadi beeraa dubbatu nama viidiyoo tokko waraabu agayoon arganne ittumatti akka duriinuu jiraatti qaata waa tokko arganne kuniyyuu furmaatanuu ta'a kanaaf rabbiin haasa'aa keessi haa deebisu mubeeku. Mubeko qaali namaa rabbii nagahanii gara maatiitti si haa deebisu bakka deemtetti rabbi si haa tasku ani nama ulataa guddaa sirra qabudha jechuun ulataa guddaa baay'ee sira miti ree gizee rakkinaatti naaf geechee rabbi si haa tasku mubee. Mube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tepat. Mube kiyya baga rabbiin sagalee kan kennu dhageessise ammallee rabbiin aafiyaa keetti si deebise gammachuudhaan ilmoo keetti illee bakka yaadee rabbi si haa ga'u. Rabbiin bakka jiratti si waliin jiraatu. Inni si waliin jiraannaan wallahi kan nama uumaa miti. Inni immoo si waliin jira. Rakkoo ati furmaatatti godhaa baate sana si wajjin jira malee du'aahi ummanni miskiini si wajjin kadhattu jira malee nama sirra wallahi dhukkubsataan kan kee fayyaa nama sirraa wajju caalta dhukkubsataan atalgaara ciisaa jirtu fayyaa sirraa wajju caalta alhamdulillah rabbiin ammallee si waliin nini amma sajandaa bocanii waa ta'u jiranii kanaaf akka deebiin kennine rabbiin maatii kan keetti gammachuudhaan kananiin itti si adeemsu ilmoo keetiin rabbiin ija khairii waqtii argisiisun jedhabe. Nakib waan barbaade abaju amma bartoona jandaa kennaara boonaa baalee dadhabamsiisee jedhee haasa'u jiraan dhaga'ee kanaafuu jennaan akka jandaa kanatti gurran kenninee siin jechuun maafanii dhiifamaa waliin. obboleessa koo hin jiru kana booddee inshaallah uummataafis ifan goona waan jiru gahaa mijan gasii dubbatan gahaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube. Gada ya kan fayyuma. Alhamdulillah. Masya Allah bagana gande bete ko. Rabbi amma siya fayyi gabane daga rabbi ma. Amin. Akam nagu mami. Akam fi wayasir. Alhamdulillah nakar.
Maashaallah rabbiin si haa fayyisu rabbiin si biraa dhaabbatu siin jedhamu beeku. Dhuma hunda garaa guddaa bartee mube. Amiin amiin. Amma goonuu dhabne malee filaasiyyuun dhukkubu. Miidiyaa irratti sobee nama arrabsa malee namni namatti as ba'e namni nama arrabsu hin jiru bartee asuma irratti sobee wacee bakka sa'aatuma eenyu gochuu dabarsuuf jedhama. Isumati beektuudha. Hin dhaga'inaa sanama kana sii mume. Waan tokko tuffadhu bira dabarfadhu bakka durus akkuma kana siin jedhaa baani waan ta'eef ati kaayyoo kee filla fiitiidhuma yaadi. Haasaa namaas hin dhaga'in. Mube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbe atau juga kami kayak kemal pakai. Alhamdulillah rabbil alamin. Akan be ati olu magalati kale sarapin sijalati kale sarapin sijalati kale sama sesuatu itu pun justru untuk nadada hasil mukuli si kamu korma tadi ya kabar terus abin kabatule kali serap bisi kubise kali serap bisi mubise ega akan mereka terukule sikit jadi gade bete nama doke ke sejurufi doke tile filakini adi bufate ti baba kana justru karena kali dah sama ke tifu daladeti lubbu nama hedduu baraarteeti itti kadhatteeti itti bootteeti waa hedduun garaa nama nyaatta kana si faarsuufi faarsee bulaa osoo hin taane dhugaa dubbatee bulaa dhabne beettee yeroo ammaa kana soo ati walumaa galatti keessattuu arsii fi yookaan sikkoo maddoofati wanti ati balleessite hin jiru yoo hawaasatti balleessite yoo fibbeette gabbaatee dhiifama gaafatta buruqiftaa illee hadda osoo ciiftuu dhiifama gaafatta hawaasa kee kaleessa dalatteef hawaasa kee kaleessa dubbatteef hadda wanti itti balleessite jenneen isaa irraa haasuun hin jiru walii galatti nama takkaaf lamaaf jettee bakka kee bakka kaleessa waan jaalalaatti si beeku sanitti gad deebitee of ilaalini si jaalannaa rabbiin si haa fayyisuu borullee bakka sanitti si haa Gola si komando atau kita situ berbuat ada si komando di kafe itu jual si komando di biti. Warna si komando tu kopa. Anak miti orang menggutu tu kayak amma asal di dente follow gutu facet itu jual kita ni tu. Ragada nagar si tadi tu kuya tu ko si komando habis teh orang muda kan buah buff tembel follow gutu facet jecha. Asal video si komando jibba si komando malta. Jadi itu kuni. Komando habis kalau mau tuh anggot tinggal dulu. Kasi komando habis mau tinggal tinggal malah terkisah malah. Tahu aja. Si komando mau tuh majib bemubarak. Untin ni irai risu kitin tinggal. Ya le, nambe kat iban dibati. Unin irai risu ni. Mata orang mau kita balakau mata orang mau jibite. Orang mau terjalan tinggal. Mana si komando mata jib bangwiti. Ilam mau mucana mana belajar kun surah Allah pakinaf. Mucana mana belajar kun Rufeesi ni dubbachuu danda'amu. Sigalee kan na waliin jiru gaafa dhufuuti. Obbolaa koo ijoollee Harargee kan kadalmartuu na ergee fi mucaan kun mucaa si komandooti laa. Ijoollee Arsii asaasaadha. Sigalee wallaahi na akka obboleessa kootiitti. An obboleessii yookas namaa taatti. Hin argine warabbal kaaba yaa obsasa. Na waliin manaa kimi keessa dhaabate. Na waliin bulee, na waliin oolee. Ani waan hin jedhu qabu wallaahi billaahi ijoollee si komandooti laa kun tokko jedhee qaba warra miidiyaa kanarraa looleeyyii lama sadii tiyyuu olii gadi fiigee akkasii si komandoon jaallatu wanni inni si komandoodhaan jedhe yookiin immoo meerree jedhamnaan tokko argamuu hin dandeenye har'as boris muta si komandoo isin jaalladha isin kabaja mubaarik kaleessaati abraa aaraa wayin uumamne jibbuu isin danda'u jibbe suwa gochuu danda'u ummata komando anaa miti bini lukuu waan goone Mube ela mube dhugaan dhugaadha dhugaa dubbataniiti bakka namatti dhiitee jedhanii
Kaamma booda Oromoof daladduu miti. Kaamma booda rakkataa kadhattuu miti. Kaamma booda dhibamaa yaaltuu miti. Kaamma dura daladdee Oromoof gahaadha. Ulfinna kabaja jechuun walumaa galatti rabbiin afiyaa kee kakatti beektutti si deebisee maatii keetitti ilmoo teetitti bakka kaleessatti mudhattee bakka kaleessatti rabbi nagaa si deebisu ati namaaf gurran kennini fayyaa keetiif bakka kenni waan ammarra jirtu bakka kenni malee wacaafis waamaraafis bakka kennitee yaada keessa illee galini nusi barbaanna atillee nu barbaadda kanaaf ati waan xiqqoo tanaaf jettee atiin hawaasni Oromoo guutuun si jaalatu lakkoofsaa fi deebiin kennini jabaadhu siin jedha inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube ana galu baga naga angal certa baga no bayi baba kenna baga naga angal te abshiri sen jarabbi fayate durani ti rabbi si hade biso afiya si fa kenno rabbi no mati kanke wallahi fula nagati wal si argisisu hamto takodo jiddu kesan dufin wani takka so injedin rabbi wallahi mati ke daima ke duddu sen rabbi nagasi ade biso wal si argisisu en tokko namni yo yaade se keessa seene diben nama hammata deemti firita ani asaba rabbi se taani wajira fayya nama li akkasitti deemti abshiri sen jenna polis ke nagadi higari nama sibira jirra abshiri ije ke natini namni so beke yo wagat media ragalte mal tokkata e fi mal tokka dufe ni beka tore abshiri sen jadana ka ogetti titti sen jenna polis ke فيا ربي سيفاك إنه بوليس كأنك علي أبشر. Mu begenya kam jirta Agak hanggal sih. Akamnya payah si wajir mau kami agak diam tenus teh. Enggak deh rumah. Mandi kalau mau beli segera. Abis ololan lagi fatin waktu. Nagama. Nagama dekat rumah. Abis. Bergabung kanin bah, mana lati. Insyaallah. Anu live video yang sini betul ni sini mulada. Bergabung mana lati bah, Rabbi jadi okey mau iftar angkat mamba. Insyaallah. Mulad danger ya lah. Abshir. Rabbi nagasi abas abshir بوليس كنا والله بياكم كله طبيب نجاح ربي سياباس أبشر. مبيكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Akkami nagaa kedha rabbiin si fayyisu inshallah. Rabbiin nagaa dhammaatii keetti si deebisu akkasumas uummata Oromootiif rabbiin nagaan si deebisu ati kan maatii kee qofaa iyyuu miti ati kan uummata Oromoo hundaati. Rabbiin inshallah afiyaa keetti si deebisee nagaadhaan biyya keetti si deebisu inshallah. Rabbiin afiyaa keetti si deebisu sikina koo. Galatoomaa alfaadhaa hundi keessaniyyuu. Galatoomaa alfaadhaa akkasuma sagaleetiin nageessuu banii warri argattanii carraan argattanis yoo manaa godhaa inshaallah wal gargaara yookaan iftaan walitti dhibneeyyii sirriitti hundi keenyayyuu wal affeerree viidiyoo isinii ba'ee isinis galtanii waliin haasofnaa isinin jaalladhaa galatoomaa kabajamaa yaa rabbi jedhee obboleessa koo kana wajjinis laayibiin dhumna inshaallah. Anjir fanda bersina hundai yo sini filmna orang pijak ni kalau tu sini jalan dah warida berikan gan ni boleh gan ni kau kelirta warida berikan gan ni wandi masuk tu hundai yo rade mina asun insyaallah Rabbi dek ya nama ambo dek kibur gal bayaftan insyaallah iftan gal hundai kesan yunai gati Ande masuk tu hunda umat afis fagonya boleh cakap orang aja. Jadi, wan tidak kasih suka hunda, you sini kasih ni.
شاء الله ربنا قالنا باسو دبنا أبينين سبك كدنجرا على لك أنا جالس فلاج جرينا صار فتيان كتوم بربي لا حول ولا قوة فكر دبنا لا ولا فكر أعوذ بالله من صداتي قديم فوتو كافت تبو begitu mana fakar dia juga kalau begitu hari ini ku lagi juga nanti dah lari apa kata yang surat ni hari ini ku jalan di sini berbalik aku di sini rupa sini jalan tapi di mana sini jalan tu insyaallah jalan tu malfada mereka di sini Quran أنا تعرف بدأت تنس ورجيم خليسا تنسي أما واتك كجرا أنا نما ربي ردي فما بربادولا يعني كنا كم تدي نكبر مغيس أيو للأبدي في نكبر فيان كان إيتا مالو وانتي سراي نجرا وانتي منا ولين جرا تشنجرا مريقو تجرا ديساني وانا ما قد ديسيسو سنجرا وانا ما قد ما تيسو سنجرا Onno sinjira lo ko bisa onni mo desika di do rabbi tin jira wala magala tin mana mati di famon barbada rabbira non di famon gole to kitti jiru rabbi no mi radi famon barbada non ma ngone jiru chokoti lo magala rabbi no mi ya rabbi di famona ko di jala non mati motish game game gama itu malik, kami harus game dipsi terus. Makasih, jalan dah. Insyaallah bermalitan gal-gala saat ini kan andura. Syai kita insyaallah